Eeyyen ka uummanni Oromoo dallanee jira ka eeyyen barattoonni Oromiyaadhaa gochaa suukanneessaa naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru akka malee gabbahee balaaleffataa jira. Yuunivarsiitiileen garaagaraa guyyaa har'aan kanaa hiriira cimsanii itti fufuudhaan gaafii jajjaba mootummaa fi waraana mootummaatis ta'ee warra uummata keenya irratti cubbuu dalagu hundaaf dhiyeesseeti jira. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya hiriira balaaleffannaa ajjeechaa uummata Salaalee barattoonni yuunivarsiitiiwwan garaagaraatii fi sadarkaa lammaffaatiin guyyaa har'aan kanaa jechuunis sadaasa 21 bara 2024 adeemsifamee jira. Barattoonni yuunivarsiitiiwwan akka Jimmaa, Amboo, Arsii, Wallaggaa, Salaalee, Bulee Horaa, Haramayaa, Mizaanteeppii, Mattuu, Finfinnee, Asoosaa, Kotobee fi kanneen biroo ajjeechaan humna finxaalessa faannootiin uummata Salaalee irratti raawwatamu haal duree tokko malee akka dhaabbatu qabu gaafatan. Duguuggaan sanyiitii fi ajjeechaan jumlaadhaa humna finxaalessa faannootiin uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru barattoota yuunivarsiitii mufachiisuudhaan mormiidhaaf daandiitti guyyaa har'aan kanaa gabbaasee akka malee gochaa suukanneessaa kana balaaleffatu irratti kan argaman. Haleellaa walitti fufaa humna finxaalessa faannootiin uummata Salaalee irratti raawwatamaa tureen dhumaatii bal'aadhaaf kan saaxilame uummanni Salaalee ajjeechaan irratti raawwatamaa jiru akka dhaabbatuuf barattoonni yuunivarsiitiiwwan garaagaraa hiriira bahuudhaan sagalee isaanii dhageessaatii jiru. Mootummaan maal dhibdeedhaan nagaa uummataa tiksuu hin dandeenye kan jedhan barattoonni yuunivarsiitiiwwan kanneenii mootummaan nageenya uummataa mirkaneessuu qaba jechuudhaanis jajjabeessanii mootummaa gaafatan. Barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa ganama har'aan kanaa sa'aatii 12 irraa hanga sa'aatii 2tti hiriira kan adeemsan yommuu ta'u ajjeechaan humna finxaalessa faannootiin uummata irratti raawwatamu akka dhaabbatu akkasumas mootummaan cal'eensa isaa cabsuudhaan nageenya uummataa akka dirqamaan kabachiisuu qabullee jajjabeessanii gaafatan. Barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa ammoo qeerroo fi uummanni Oromoo ka'uudhaan akka falmatan waamicha taasisanii jiran. Ajjeechaan buqqaatiin saamichi faannoon uummata Salaalee irratti raawwatamee jiru akka dhaabbatu qabullee jajjabeessaniiti gaafatanii. Ajjeechaan uummata Salaalee irratti raawwatamaa jiru haal duree tokko malee dhaabbachuun uummanni qe'ee fi qabeenya isaatti deebi'uu qaba kan jedhan barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa daangaan Oromiyaallee godinaalee naannoo Amaaraatiin wal daangessan irratti sarbamee jira. Ammatti akka kabajamuu qabullee jajjabeessanii gaafatan. Mootummaan dhiiga qeerroo Oromootiin aangotti bahe har'a gaafa Oromoon morma muramu cal jedhee ilaalu fira Oromoo osoo hin taane diina Oromooti jechuudhaanis calleensa mootummaan uummata Salaalee irratti taasise kana akka malee jajjabeessanii qeeqanii. Barattoonni yuunivarsiitii Arsii ammoo ajjeechaan Oromoo irratti raawwatu haa dhaabbatu. Salaalee Oromoodha. Oromoon Salaaleedha. Salaalee dhiiga keenya. Duutii isaa du'a keenya jechuudhaan sagalee isaanii ol fuudhuudhaan gaafatanii. Barattoonni yuunivarsiitii Amboos ajjeechaan suukanneessan uummata Oromoo irratti yeroo garaagaraatti deemaa jiru haa dhaabbatu. Uummanni Oromoo biyya isaa irratti qaama biraatiin ajjeefamu hin qabu. Uummanni Oromoo roorroo isa irratti raawwatamu tokkummaadhaan bahee falmachuudha qaba. Ajjeechaan uummata Salaalee irratti deemaa jiru haa dhaabbatu. Uummata Salaaleetiif haqa barbaanna. Dhaloota Oromoo ajjeesuun haa dhaabbatu. Jechuudhaan sagalee isaanii ol kaasanii dhageessaa oolaniitii jiranii. Barattoonni yuunivarsiitii Mattuudhaa faannoon diina uummata Oromooti. Ajjeechaan uummata Oromoo irratti raawwatamu haa dhaabbatu. Salaalee ajjeefamuu fi buqqaafamuu hin qabu. Duguuggaan sanyii uummata Oromoo irratti adeemsifamaa jiru hatattamaan dhaabbachuudha qaba jechuun guyyaa har'aan kana hiriira bahan kana irratti balaaleffannaa jajjabaa dhageessaa oolaniitii jiranii. Barattoonni yuunivarsiitii Finfinneedhaa ajjeechaan gartuu faannoo kanaan raawwatu akka dhaabbatuu fi itti gaafatamummaan akka mirkanaa'u jajjabeessanii gaafataa oolaniitii jiranii. Barattoonni yuunivarsiitii Bulee Horaas haaluma wal fakkaatuun hiriira bahuudhaan ajjeechaan jibba sabummaatii fi eenyummaa irratti xiyyeeffate uummata Oromoo irraa akka dhaabbatuu fi mootummaan nageenya akka buusuu qabu yookaan akka kabachiisuu qabu gaafataniitii jiranii. Yuunivarsiitii Haramayaatti illee barattoonni hiriira bahuudhaan ajjeechaan uummata Salaalee irratti raawwatamuu fi sarbamiinsi daangaa Oromiyaa akka yeroo ammaan kana bakka adda addaatti sarbamaa jiru kun akka saffisaan kabajamu uummanni Oromoo akka saffisaan nagaa argachuu qabullee jajjabeessanii gaafataniitii jiranii. Barattoonni yuunivarsiitii Mizaanteeppees haaluma wal fakkaatuun hiriira bahuudhaan mormii isaanii dhageessaa oolaniitii jiranii. Barattoonni yuunivarsiitii akka Asoosaa, Kotobeetii fi kanneen biroolleen ajjeechaan uummata nagaa irratti raawwatamu akka dhaabbatuuf mootummaas tahee qaamni itti gaafatama qabu waan kana hatattamaan dhaabuu akka qabu gaafataniitii jiranii. Mootummaan ajjeechaa buqqaatii saamichaatii fi gochaa seer dhablummaa biyyattii keessatti raawwataman cal'isaan ilaaluu irraa of qusachuudhaan nageenya lammiilee biyyattii kabachiisuudhaaf dirqama waan ta'eef saffisaan nageenya uummata keenyaa kabachiisuu fi nageenya biyyattii guutumatti akka kabachiisuu qabu gaafataa oolaniitii jiranii. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya hiriirri guyyaa har'aan kana guutuu yuunivarsiitiilee naannoo Oromiyaa jirtu keessatti bifa jedhamuu danda'uun bahamee sirni balaaleffannaa gochaan gara jabina humna fanxaaleeyyii faannootii fi
warra isaanitti hidhata qabanii hunda isaanii kan ilaallatuu fi akkasuma immoo mootummaan waan kana callisaan ilaaluu hin qabu. Olola oofee gamaa gama daddabee dubbii waan qabatamaan ummanni dubbataa jiru ummanni himataa jiru osoo argu dubbii gamaa gama namastuu dhiisee nagaa ummata kanaatiif wabii dhaabbachuudha qaba jechuudhaan akka malee jajjabeessanii guyyaa har'aan kana mootummaa gaafataa oolaniitii jiranii gaa kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya hiriirii bakka garagaraatti kan adeemsifamaa oole haa galatoomanii obboleeyyan keenya ammallee warri haftanillee baha ummata keenyaaf sagalee tahaa jabaadhaa hedduu isinitti boonnee jirra barattoonni keenya umrii nuu dheeradhaa isiniin jenna. Oromoon waliif dirmachuu qabdi. Oromoon yoomillee taanan takka Oromoon takka gargar qoodamtee hin beektu. Diinatu Oromoo gargar qoodaa diinatu Oromoo wal nyaachisa malee Oromoon takka. Kanaafuu ummanni keenya hundinuu baatanii tokkummaadhaan gochaa gara jabummaa yeroo ammaan kana ummata keenya irratti adeemaa jiru kana akka balaaleffattan jajjabeessineeti isin gaafanna. Mootummaan waan kana callisee ilaaluu hin qabu. Rakkoon tun babal'annaan booda mootummaa kanaafu rakkoo biraati uumti biyya saniif daranuu biyya gaaga'amtee jirtu tanaafu gara hallayyaa qilee keessaa hin baanetti gad darbaa jirti waan taateef hatattamaan waan kanatti furmaata gochuu akka qabu humnoota finxaaleyyii faannoodhaa ta'a yeroo ammaan kana uummata keenya dararaa jiru tana tarkaanfii barbaachisaa ta'e akka fudhachuu qabu jajjabeessineeti gaafannaa jechuudha. Obbo Haayiluu Addunyaa Obbo Haayiluu Addunyaa guyyaa kaleessaa dhimma ajjeechaa suukanneessaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru. Oromoota guutuu dallansee guyyaa har'aan kana yuunivarsiitiileen Oromiyaadhaa bakkoota hedduutti hiriira ajaa'ibaa gaggeessaa jirtu kana jechuudha. Ajjeechaa suukanneessaa humna finxaaleyyii faannootiin Oromiyaa keessatti raawwatame ilmaan Oromoo garaa gubee Oromiyaa guutuu irraa hiriirri bahamaa jiru kana ilaalchisuudhaan guyyaa har'aan kana mootummaan naannoo Oromiyaadhaa ibsa gocha gara jabinaa fi suukanneessaa finxaaleeyyiidhaan raawwatame cimseeti balaaleffata. Nageenya lammiilee tiksuudhaafis ni hojjetaa waan jiru ibsa gallakkiseetii jira. Garuu wanni isin asirratti hubachuu qabdan maal ni beektanii? Obbo Haayiluu Addunyaadhaa guyyaa kaleessaa OMN itti bilbilee maal jeen? Humna finxaaleeyyii afaan Oromoo dubbattuu fi humna finxaaleeyyii afaan Amaaraa dubbattuu jeen obboleeyyan kiyya. Shanee sana afaanumaa buufatu ideewu. Aboo obboleessa kiyya bar ummata bilbileet ummanni akkana nuun jee ummanni takka takkaan gartee rakkoo achi keessaa naannoo lafa tana fudhachuudhaaf gartee finxaaleeyyiin akkatti nu dararaa jirti finxaaleeyyii akka nu godhee jettee ummanni nutti himatee jedhee OMN siraa sabaaf booyitaa gaafii dhiyeessuuf maal jeen tahullee ummata kanarraa warri qawwee hiike shaneedha. Obboleeyyan kiyya waraana bilisummaa Oromoodhaa hin dandeessan. Olola feetan irratti ooftanillee hin dandeessan. Waraanni bilisummaa Oromoo ummata isaa ka qabsaa'uuf hin miidhu. Tana jala murreetti isinitti himna obboleeyyan kiyya. Wanni guddaan karaa nagayaatiin mootummaan kun gattaa'ee waraana bilisummaa Oromooti wajjin mari'achuu qabaadhaan kan isin jennu. Finxaaleeyyii naannoo Amaaraatii fi finxaaleeyyii naannoo Oromootu finxaaleeyyii afaan Oromoo dubbattuu fi finxaaleeyyii afaan Amaaraa dubbattuutu ummata akkas godhee bar cubbuu ufiif akkas godhaa jirtan bakka akkas taanan. Inumaa fannoo miti fannoon sunuu isinii bakka akkas taanan. Isin akkas taanan warra mootummaa kana. Maaliif mootummaan tun nagaan barbaadduu waan jiru jala murree arginee jirraa jechuudha. Yoo akkas hin tahin ammoo tarkaanfii sirriidhaa akka fudhachuu qabdaniif hin gaafannaa akkana jaa amma mootummaa naannoo Oromiyaadha maal jaa haala yeroo ilaalchisuudhaan biiroon kominikeeshinii Oromiyaa miidiyaaleedhaaf ibsa kenneetiin jiraa jaa ibsicha kennan kanaanis hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaadha gochi badii gara jabeenyummaadhaan guutame finxaaleeyyiidhaan godina Shawaa Kaabaa aanaa darraatti raawwatan jibba hamaa uummata Oromootii fi sabaaf sablammootaaf qaban ifatti kan mul'iseedha jedhan. Gochi finxaaleeyyii faannoo kun amma inumaa faannoo jedhanii xiqqoo jijjiiranii jiran. Xiqqoo inumaa ibsa kana keessatti wayya fakkaatti. Gochi finxaaleeyyii faannoo kun tuffii sabaa fi sablammootaatiif fi uummata Oromootiif qaban kan agarsiisu qofaa osoo hin taane finxaaleeyyiin kunneen sammuu ittiin yaadan kan hin qabne garee bor hin beeknee fi ofittoo ta'uu qabatamaan mul'iseeti jira jaa. Gareen kun raayyaa ittisa biyyaa jalaa baqachuun lafa ga'e hundatti gara jabeenyaan ajjeesuu fi shororkeessuu irratti fuulleeffateeti jiraa jaa. Kanas qabatamaan godina Shawaa Kaabaatti raawwateeti jiraa jaa. Gochi finxaaleeyyii faannoos ta'ee jaa hunula shanee itti dabalanii jira kunoo shaneen gara jabeenyummaadhaan raawwataa jira walitti bu'iinsa sabaa uumuudhaan wal fixiinsi akka mudatu taasisuudhaa jaa. Kanaan duras naannoo Beenshaangulitti naannoo Amaaraa Agaawootti bifuma wal fakkaatuun raawwataa kan turan yommuu ta'u godina Shawaa Kaabaattis gochi badii finxaaleeyyii ba'e irra deebiidhaan ummata nagaa irratti raawwataniiti jiru jaa. Gocha gara jabeenyaa kana finxaalessaan faannoon wayita raawwatu shaneen ummata hidhannoo hiikachiisuudhaan haala mijjeesseeti jiraa jaa. Laal
ammoo nuti katana dura gartee wallaga keessatti agarree wanni isin adda baafachuu qabdan wallaggaa fi bakka biratti gocha kana kanaan raawwatamaa ture haa agarree namni hulaa jalaa banee uummata irraa qawwee hiikkachiisaa ture mootummaa fi bulchaa godinaatii jira siraa isaatiif illee uummata irraan qulqulleeffadhe kaleessaa garuu wanni waan kana godhu bulchaa naannoo saniitti jaanii akkamitti ummata kana akkana godhee ulaa garaa jira singalaa bane bulchaa naannoo saniitti waan kana quba qabdan jennaan lakki nuti oduu kanaa quba hin qabnu oduun isaan quba qaban oduu shaneeti olola qofa quba qaban jechuu dhugaa quba hin qaban jechuu kanaafuu gochi badiidhaa karaawwataa jiru shannees miti faanoos miti numaa gabaabdumatti warri ummata keenya akkas godhaa jiru mootummaa kana ummanni lafaa ka'ee mootummaa kana ofirraa kaasuu danda'uudha qaba karaa gabaabaa deemuu danda'u qaba ummanni Oromoodha maa walitti kijibna baleeyyan inumaa faannoo miti warri maqaa faannootiin akkas godhus ummata kana warra mootummaa ummata Oromoodha ofiin jiru kana jechuudha warra kana maaliif isaanii jechuun warri ummata irraa qawwee ablee irraa fuudhumaan carraa guuru waa hunda seera baafatee ummata kana gartee akka isaan xiqqisholeetuuti hin jenne warri godhe ummata Oromoodhaa ka jimbilfachiise mootummaa kana jechuudha. Kanaafuu ummanni Oromoo waan kana jala muree beekuu danda'uudha qaba jechuudha. Tana dubbiin hayyee gocha gara jabeenyaa kana finxaalessonni faannoodhaan wayita raawwatan jedhe shaneen ummata hidhannoo irraa hiikkachiisuudhaan haala mijjeesseetiif jiraaja. Kanaanis gartee meeshaa irraa hiikuun diinaaf saaxiluu misooma danquu ajjechaa suukanneessaa irratti raawwachuu fi raawwachiisuu akka hin qotanne akka hin hojjenne sochii hawaasummaadhaa ummataa ugguruudhaan hiyyoomsuudhaan gama kaaniin ajjechaa suukanneessaa fi saamicha karaa wal dubbiseen irratti raawwachaati jiru jaa no jarri garee gaara keessa turtan dadhabaniiti maqaa balleessaa jira faannoon ummata Oromootiif duraanuu diina faannoon duraanuu ummata Oromoo hin jaalattu garuu warri faannoo kanaa'uu hidhachiise jalqabumaa ifaan ifatti bulchaa itti aanaa Itoophiyaadhaa ka ture bodammaqaan haaya gabbee qawwee akka isaan hidhatuu qaban naannoo sanii naannoo tana naannoo wanni kanatti hidhatuu qabanii ummanni kun gartee ummata naannoo san keessa qubatu waan ta'eef ummata Oromootu bakka san baay'ina shaneetu bakka san baay'inaan qubataa ummata kanan dhiisanii naame maqaa jedhuun hidhatuu qabdan jee ummata hidhachiise ummata santu arraan tana lafaa ka'ee maqaa faannootiin ummata keenyarraa morma muraa jira jechuu kanaafuu ka itti gaafatama waan kana guuturraa guututti fudhatuu qabu mootummaa mataa isaati jechuu kana ummanni Oromoo jala muree beekuu danda'uudha qaba jechuu ibsisaan asii shannee fi maarree balaaqalaa kitaaba jedhanii tottolchanii ummata Oromootiif diraamaa godhan kun dhaabbachuu qaba jechuu ummanni Oromoodhaa rakkoon irra dabartee daangaa dabartee jirti jechuudha. Kana booda immoo ofitti callisuu hin danda'u jechuudha ummanni Oromoodhaa. Dabarti daangaa rakkoon daangaa dabartee jirti kabajamtootaa fi jaalatamtoota ummata keenya. Ummanni guyyaa irraan kanaa hiriira jajjabaa bakka hedduutti gaa hiriira gurguddaa taasifamee hiriira kanarratti illee balaaleffannaa addaati kan dhageessanii balaaleffannaa kanaanis mootummaa naannoo Oromiyaa komatanii jiran mootummaa federaalaa komatanii jiran humna gartee faannoo kana akka isaanirraa dhaabuu qabu ummata keenya irraa akka dhaabuu qabu yaa mataatiin jiran kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya kana keessallee qindeessineeti isin biraan geenya gabaasa kana mee haa fennu maal jaa gabaasichi itti fite gochaa gara jabeenyaa kana gaaf finxaalessii faannoo wayita raawwatu hayyee kagodhaa jiru warra kana raawwachaa jiru jaa gochi finxaalessa faannootis ta'e shaneen raawwatamaa jiru kun jaa ummata kamiinuu kan bakka hin buune ta'uu ibsaa mootummaan nageenya lammiilee tiksuudhaaf finxaalessa ummata nagaa irraa adda baasee tarkaanfii barbaachisaa ni fudhata haaya kanaafis mootummaan humnoota nageenyaa bifa qindaa'een hayyee bobbaasee hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu kan hojjetaa jiru yoo ta'u ummanni keenyas obbolooma isaa jajjabeessuudhaan tarkaanfii mootummaan fudhatu cimboo kayyasi cinaa dhaabbatee akka mootummaa tarkaanfii fudhatu minaamin maal cinaa dhaabbata obboleessa kiyya kamana cidhaa hulaa galaabanee ummata Oromoodhaa ka cidha godhataa jiru bombidhaan haleele eenyudha warra mootummaati faannoo jenneeti irra diddimnee irra isinii kunne beekaa faannoo jennee warra mootummaa kana jechuu nagaa hin barbaadu mootummaan kun ummata Oromoo kana jeeqee shanee of keessaa baasa shanee akkamitti of keessaa baasa ummanni yoo ati dhuftee nagaan kabachiifneef yoo ati nagaan eeneef shanee akkamitti of keessaa baasa shanee daranuu shanee ta'ee baa malee barbaachisaa ta'e shanee sitti ta'ee gabbaa malee ummanni shanee maal of keessaa baasa siddii nagaa argaa jirra qabatamatti argaa jirra mootummaa kanaatu diina isaati qabatamatti argaa jirra ummanni Oromooti maali wanni gartee shanee of keessaa baasa jechuun eenyutu diina tooftaa kanaa tana dhaabaa my friend dhaabaa tooftaa akkana itti ummata zalaalam itti gabroomsan kana dhaabaa ummata Oromoo isintu gabroomsaa jira ummata Oromoo isintu fixaa jira dhiisaa waan kana dhiisa gattaa waraana bilisummaa Oromooti wajjin gattaa mari'adhaa halkanii guyyaa olola kijibaatiin waraana bilisummaa Oromoo injifanneettanii yaa'inaadha waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii gara jabinaa takkaa fudhateen beeku ammoo yoo dhidhiibdanii godhatte achi ooftanii tarkaanfii gara jabinatti deebi'u taate
dhugaan isiniin jaa hoggansi keessan tokko gabbahee ol galuudhaan taa'u. An dhugaan isiniin jaan. Karaa nagaatiin isinii hojii qabsaa jira waraanni. Karaa humnaatiin waraanni itti bobbaasaa waraanni isinitti bobbaafna karaa humnaatiin. Gaafa tarkaanfii riphee lolaa ta humnatti seenee ammoo bobbaatanii galuudhaan teessan. Tun dhugaadhaa fudhadha. Liqimsaa tana. Tun dhugaadhaan siin jee waraanni bilisummaa Oromoo yoo isinitti cakkane. Hoggansummaan keessanuu gabbahee ol galuudhaaf rakkachuudhaaf teessan. Namni ummata kana xiqqishu mallee tajaajilu dhabamuudhaaf ta'a. Dhiisaa waraana kana godhatti hin dhiibinaadha. Dhiisaa. Waraanni hanga ammatti isiniin lolaa jira malee waraanaan lolaa jira malee hoggansarratti tarkaanfii fudhachuun eegale. Dhiisaa waan kana booda biyyitu rakkoo hamtuu keessa seenti. Gattaa waraana bilisummaa Oromooti wajjin kabajaadhaan mari'addaa diina waloodhaa ka ummata Oromoo gad dhufee morma irraa muru kana. Akka alaabatti mukatti fannisee ganda keessaan deemu kana. Ka ilmaan Oromoodhaa halkanii guyyaa boochisaa jiru kana. Wajjin qoladha. Isinumaaf dhaamna. Isinitti iyyinee diddan. Nagaa buusuu hin feetan. Barcumaa irratti teessan kana akka waan zalaalam irra turtanii uf seetan. Garuu wanni kun ni dabarti. Umriin teessan illee ni deemti. Isinillee ni dhumtan. Booda immoo seenaan fokkattuun tun isin irratti katabamteeti. Teessii quba qabaadha. Tanuma isiniin jenna nuti. Nu dhagaya. Yoo dhagayuu diddan immoo waan isin dhageessaatu isinit dhufuudhaa ta'a. Isinitti himnee jira nuti.